barbaadde siifii adabama kun hordoftoota kabajamtoota keenya duratti waan barbaadde siifii adabama atummaan bichaan dhiifama naa godhi. Maalaan si adaba beektaa gaa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hortaa fi kabajamtoota keenya hundi keessanuu akkam nagaa qabdanii jirtu isin jecha akkasuma warri amantii biraallee ashama harka fuudhee isin jecha Oromootiyaa baay'ee takkan isin jaaladha baay'ee takkan isin kabaja hundummaan keessanuu bakka jirtanitti nagaan kee qilleensarraan kan balali'ee isin agoo isin jecha hedduu takka ammoo kalee hedduu takka isin mufachiisee ture ani yeroo wanni tokko keessa galu simmee yaada ni jira miti akka wayii tattaabeetan isiniif hin galu akka wayii nagoo bobboyaa jechuudha. Jechuun dhuguma rabbi ani sanuu hintalti akkon guddifteetiin jette maal jaan sila shakurruun guddatte jaani anamma akkon tiyanna guddise haati abbaa kiyanna guddisanii beeytanii hedduu takka nama jaaladhu nama kabajuu daa'imummaa kiyan nama guddistee natti miidhamte waa hedduu seenaa kana guyyaa wayii bal'inaa seenaa kiyyaa bal'inaan so taa'ee isin yoo waan dhumamu miti isin himaa barumsarraa ta'atan jiyaada jechuudha. Tartiibaan paartiidhaan isin gadhiisa jedheedha of duratti amma osoo hin taane inshallah ta'e rabbiitini akka sartaa akka bimtoota kennaa waan isin akkasitti ashkurruuti na guddiftif taateen beeku waan namni dubbate ima bu'a Oromooti namnummaanu meeshi waan isin ajaa'iba jechuudha tokko faarratti an amma namni yoo naan jennaan qaataa boo'e wanti biraa haa ta'u wallahi rozantu miskina namni qaataa jaami wallahi miskina lee gaabo viidiyoo makana ufumaa yaa boo'e ufumaa gadhiise ufumaa viidiyoo hilaallee nama boo'uudhaan. Amma fakkeenyaaf miidiyaa TikTok kana irratti guyyaarraa osoo hin booneen oolu wanni wayii wanatti dhufe akkasumatti wanna namni azanoo ina dhufe bu'aatumaan oola. Dhuguma gowwaadha yaa rabbii kiyyaatti dhuguma gowwaadha jaanii namni tokko jechuudha. Hintaltan gafaallee gowwaa jedhanii tanuma addaati natti fakkaatti akka namaatii fi garagara. Akkasuma dhiifama narraa taa'u warri kalee wallahi naaf jettanii hedduu takka nallee gorsisanii roozaayyee hin boo'e minaaminaan jettanii hedduu takka naaf galatoomaa galanni keessan akkan jeesiniif himu jiru rabbiin zajaa isinii haa deemu waan isin yaaddan hunda akka yaaddanii olitti rabbi isiniif haa ta'u isin jira hortaa kabajamtoota kenna akkasuma ammoo tiyyuu hadha maaliif qabattee dhufte jechuun keessan hin oolamu hadha beekaa dhugumaan aarseetii ture. Beekan dhuguma mashallah micaa nagayaati micaa adaba qabeessa mush akka bakka akka buleessiyaa tokkotti nama hedduu jaalladhu ni hedduu takka kabajuuni maalifire engadda hedduu takka aarsee in arrabsa tura afuuftu gaafa naan jeesan faana tottole yoo arrabne akkasiisa dhugaa rabbii dubbachuuf hedduu takkan tottole hedduu takkan aarseetiin ture hadda mutu kaaladheetiin jira isinuma duratti akka dhiifama naa godhu beekan jechuudha akka isin duratti dhiifama naa godhuuf jechuudha inshallah kottu jedhanii ture sa'aatii as ga'u ga'ee jira hangasumattuu kaameraa kee qopheeffadhe kodutaa kabajamtoota kiyya akkamitti itti hin himne ka jiru kaameraa duratti hordoftoonni kiyyallee akkanatti hin aarre jeetini yaade namni tokko kan arrabsallee ni jira kana rakkoon qabu firaankiidha wanni kanallee beekaallee arrabsiin ittiin ka'in jaanillee ni jirani wanni nagaa dhuguma gaafa isin fuulduratti dursinee isinitti himna waan ta'eef firaankiidha jennee dursinee isinitti himna. Isinillee hubachuu qabda waan kana isinirraa hubachuu qabdanii erga firaankiidha isiniin jenne waan tokko kana jechuu hin qabdanii namallee arrabsuun barbaachisaallee mitiin garuu arrabni bareedaadha arrabni nama guddisa malee nama hin xiqqeessu jechuudha maaliif nama guddisaa deema bakka nama tokko namni itti duule namni sun bakka guddaatti argama bakka waan guddataa deema malee of duuba deebi'aan deemu kanaafuu hanga beekaan dhufutti nufaan turaa isiniin jaa beekaan oqaa malee. Garaadhaan dhiifama naa godhin jaanii fuuldura keessan duratti beekaa eegee kaameraa cufnee walitti deebinaa kanaaf hanga xumuraan afaan turaa isiniin jaa hortaa kabajamtoota kenna haasaa roozaan oduun keessan dhumatu jettanii an ammallee osoo akkan itti fufeellee addaan hin jirtu kanaafuu haga beekaan dhufutti isin mo'ajjoo wajjin haasaa dhufu as keessatti haa dhufu gahee jira beek as gahee ittiin jira jedhee kabajamtoota kenna beekaan dhufee ittiin jira yaa rabbi kiyyaatti. Sonatti kudhi akkam godhe darbe micaa miskiina aarseetiin ture jechuudha hortaa kabajamtoota kenna wallahi aarii mana ba'u jirta nawute akkas naga qabda fayyaadha akkamati lakkaa waliin lollee wallollee arrure beekaa dhiifama naa godhi isin jenne rabbii jiisi kadhadhemu
Ara mila si qabadha beeka. Amarrisna. Ya mirreeno. Taa'e. Mana maamte? Kaameraalee viidiyoo waraabu jira. Hai, kaameramaan. Nagaan si babayyatu Shaaloom. Ish. Shaaloom maali ni beeka? Nagaan si bata jechuudha. Wallahi Nagaa. afaan warra ambooti mi? Lakki. Faan warra Israa'elidha. Kanaafuu nagaa gaafadhuun kaamee dhiifamallee naa godhi siin jee jira. Horta akka bineensota kenna akkuma argitan beekaa takkitti dhufee na huudhe na ajjeesuudhaan si'a. Ishi. Tole akkam jirtu nagaan isiniif haa baay'atu nagaa koo dhagalata waaqayyoo jedhanii hordoftoonni roozaa immoo nagaa keessanii akkam jirtu. Baay'een isin jaalladha isin na jaallattu dhugaa warri jaalalli narraa isin qabe fa'a anis isin irraa na qabeera. Asirra jaartiin teessee agarraa isin dhiistu. Jaartii maaliin qabaa? Taa'u gaabtiriin arrabsite sana tumuuf na deemsa. Maraatoodha isheen. Maraatoodha isheen sira koon qabu. Isiin maraatuudha. Jechuun akkasitti malee maal jaartii kan jedhamtu koo gaafan fuudhee manatti Gaafa mana galchatte. Sanaan achitti jaalallee jedhama namni. Jaalallee. Ammaaf immoo ishiin jaalallee koo adda baaneerra waan ta'eef jaalallee koo miti kaashiin. Okay. Na jaartii koos miti jaalallee koos miti. Naartii yoo viidiyoo kana ilaalte jedheetii bara. Jedhi gaa yoo aartee saayizoo shashii. Obsi hin obsama waa baay'ee obsama. Nuti jireenyi inni fixxee mataarra nu baay'ee obsine jireenyicha obsaa irra nuti immoo. Ati obsi gaa yaasichuma immoo. Ati jaalala obsu dadhabda addaani. Koo nuti jireenya obsine ati jaalalicha obsi gitti koo. Okay, bareedaadha. Mana maamti qoomeni Roza nagaadha kaati. Nagaadha. Jirta tan. Fayyuma. Akkamii Bareedaadha. galgala faan boochaa garaana nyaatte bo'aa bulteedhani. Bu'aa. YouTube irraa argite mi beeka. Ani YouTube irra laalu. Ka akkasi koomentii barreessee anuu si fuudha jedhee sun eenyuun. Akaantiin koo nama baay'ee bireeraa nama mari'aa nama sin fuudhan sin jedha bilbilee sin fuudha sin hin jedhu. Ani sin fuudha haizoo roozaan an jette turte viidiyoo kalee jala beekaadha kaasa fooloo godhaachumaan. Kanumaafuu dhugoota hordofaa kabajamtoota kenna beekaa fooloo godhaanii jajjabeessaa kanaafuu ani wanti amma si waamiif kama dhugaa jechuudha. Hordoftootaaf kabajamtoota kenna duratti bakka waan biraallee miti. Dhiifamaa kanaa gootuudha. Dhiifamas maal goote? Tagaaf durii si aarsisan kaa beekaayee wallaahi. Sin godhaa. Haara naa godhi bismillah. Kamerri sin godhan yaa nama shaadawu malee dhiifama sin godha. Manna abda waan barbaada siif adabamu waan jechuun bakka roozaa kana naa adabaminaan ji'atummaan dhiifama naa godhan siif adabamuuf qophiidha bakka. Ergixanyaan jennaan ingixanyaan hin jiraan jette gaafachas. Ergixanyaan baradhee amma kunuudha. Baay'ee barsiisan jira afaan Amaariffaa badaan beeku. Nan beeka maafan badaan beekne limmu godheen beeka. Ati nin beeyta malee. Anamma dhiifamallee siin godha. Garuu gaafa sana jechuudhaan dhugaa dubbachuuf roozamaadha beektaa. Amma kana aareen jira. Maaltu na aarsee beektaa tokko feeneetiin na aarsitee turte lama immoo dadhabeen dhufe baadiyyaadhaan dhufe seenaa barbaanne seenaa yoo taane akkuma manumaan hospitaalumaan ga'een sitti deebi'e as bahe tureeyyuu gaafan bahee waan akkasii dhaga'u dhugaa natti fakkaate jechuun amma kana garaa waliin beeknu waan ta'eef tokko piraankiin irratti goota dheeyyaan otoo kanaan dura pirankii walirratti hojjannee garaa wal beekne ta'e in shakkaama goota garuu hin shakkine kan dura aasaa akkasii waliin hin qabnu pirankii walirratti waan goone hin qabnu. Kana biraan immoo sammuun koo dhiphataadha taayimii sanatti gaafa naqee kana goote jedhu bakka surma naanoobsee dhugaa kottona yoo godhin eessisee dheessee kotoo sa'aatiin itti danda'uun ture yumiira keessa waan ta'eef ani yumiiruma keessa galee nama sana aare malee waan amma kana badama afuuftu siin jedhamu afuuftuun siin jedhe soori ani iyyuu. Aara rakkoon qabu dasna jedhe yoon indooma arrabni sun dasna jee yoo akkam. Si dabaluure? Naan dabaliin garuu. Afuuftu. Natti tolee jedha. Afuuftu wayii yeroo ati jettee deemtu hojii takka na gammachiisee natti toleetti ni jira. Kanaafuu amma dhiifama na gaafachuun na bilbiltee. Dhibuu kaameraa qopheessee hordoftoonni kiyya baay'ee natti akka aaranii beekaa akkamitti akkas gootaa beekaa micaa gaariidha beekaa micaa adaba qabeessaa beekaa nama siif jecha waa meeqa ta'e siif jecha telefoona kafalee siif fudhatte isaaf jecha iimeela kan kee harkatte kanaafuu beekaa aarsuun qabdu naan jaan. Eshi gaa tole gaa hordoftoota roozaayi. Roozaan badiidha fi amma kana badiidhaaf waan isheen irratti hojjetan jiru. Ani gaafa yeroo sanatti san dhiphina keessa jiruuf malee poozitiivii nu badhaaf ture silaayi. Egaa isinis gaatte naarinaati. Anis dhiifama godhee fira. Amma kana waan nama dallansiisuus hin qabu waan ta'eef hundi keenya miiruma keessa jira kanatti itti aane malee waan badaan amma kana yoo ta'u miti. Baay'ee anarra immoo situ gaariidha. Gaarii isa jedhamuuf situ nama gaariidha. Akkami beektu dhugaa. Namni tokko amma maal maqaan isaa teestii isaa baranitti
bareedaadha yookaan hamaadha jedhanii naasaan fakkeenyaaf amma waan beektu biyya keenyatti qomxaaxxee waan jedhamu jira kan burtukaana fakkaatu. Qomxaaxxeen kun akka loomiidha beektu loomiidha baay'ee moqomottoota baay'ee moqomxaaxxeen ni waamna akka burtukaanaati. Bakkeedhaa beekuun hin danda'amu amma burtukaanaa gaa bareedinni isaa akka burtukaanitti akkuma burtukaanaa namatti tola. Garuu gaafa qammastee ilaalte qomxaaxxee akka ta'e barta. So nama tokkos immoo gaariidha yookaan hamaadha jettee amma kan ati murteeffachuu danda'u. Gaafatti dhiyaate. Ammatti dhiyaattee amala isaa bartee wanta baay'ee isaa erga bartee booddee namni kun hamaadha yookaan immoo gaariidha jetta malee bakkeedhaa fagoodhuma ilaalamee hamaadha yookaan gaariidha jedhamee ilaalamu. Innaa maaliif hin haasa'e beektu amma kan hundasaa roozaan akkasiin fagoodha yoo taatanii garraamii malilaa guugee hin beektu ni warri guugee beektaa guugee kurkuduufaa sheema qilleensa kanarra bareedu guugee moo jennee. Maamma kan galatoomi beekaanillee namuma akkasiiti kanaafuu anillee aarsuun hin qabu dhugaa rabbii nama galata baay'ee narraa qabudha kanaafuu akkuma argitanitti furtuu akka kabajamtoota kennaa dhiifama naa godhee jira dhiifama naa godhuu isaatiif hedduutu akka galatoomi galata guddaa qabda jechuudha. Kan biraa maal akkasii godhuu barbaadda? Homaa akkana gootuun barbaanne dhiifamu waamicha. Viidiyoo soona waraabette si waraabe dheeni. Viidiyoo immoo na waraabda qaama achimmaa beekamaadha viidiyoo baala kaameraadha. Kaamera amaaniidha jechuudha amma inni bakka barbaadanitti heloo beekaa jettanii waammattanii kaameraa isin ani ciiseen isinii waraaba teessee waraabdu jechuun teesseerra gangalattee magaafa waraabdu namatti nama sabbaa waraabu isaanitti tola michooti laataafi dhugaadha kanaafuu hordaa kabajamtoota kennaa akkuma argitan dhiifama naa godhee jira anillee singoone garuu jijjiireera yaada haara bismillaa beekaa eebanna akkasii sina dabachaa hundureeni na adabi waan barbaadde siifi na dabama kun hordota kabajamtoota kenna duratti waan barbaadde siifi adabama atummaan bichaan dhiifama naa godhe maalaan si adaba beektaa gaa maalaan si adaba meeni sin adaba waan si adabu yeroo biraan si adaba mee warri isin warri ilaaltan kunis waan nan adabu jalatti na barreessa waan si adabu jalatti na barreessa nan adaba kamirrii mako jechuun sa'aatiin intanii ta'etti na yoo taatetti waan ta'eef innaa amma yoo fitte nan deema bakka bakka ayyee ish galatoom intur bakka inni kaameraa buna dhugi akkanaan hin jenne akkanaan buna dhugi jedheetini fudhamtee qaba hunda jaalalli isaa suni jechuudha ani kottu beekaa buna dhugnaa jennee kaameraa keessaa baanee turre garuu inni illee waliin seenne jechuu adabni aduurra ajette oromooni akkasuma jedheeni beekaa yaamee intalti isaa jechuudha ta isaa wallolanii wal isa suni beekaa buna dhugi jettee yaamteeni mana yaammatte naan jette na viidiyoo qabna jette viidiyoo wajjin qabu jette viidiyoo wajjin qabu jette rabbiin isii dhiisaame yoo namaaf beekan bismillah akka namaatiif sila akka namaatiif namni hedduu takka waa baay'ee nama ajaa dudda sakamiin meesla dhufte kamiin hunda zimmaara ko aarate achi bakka natti kaatee turte natumuudhaaf hunda walitti deemnee turre waliin tumne garuu wal dhiifneetiin hin jirra kanaafuu hortaa kabajamtoota kennaa kheerimaa fi wanni hundinuu walii ta'ame hunduu kheerimaa fi jenna hanga xumuraa waan nu faana turtaniif anillee sima wajjin irraa bahe ammallee buna dhuyita wayyatti bakka asi deemi ani hin boodan xallite ammallee nan dhiistu. Haara kottu laaqana nyaadha ammoo. Laaqana nyaanna? Laaqana jedha wayne afaan laaqana nama reebi. Maqsaasi eesh baqaayee. Kanaaf hordaa kabajamtoota kenna. Kanaafuu haga xumuraa waan nu faana turtaniif hedduu takka galatoomaa baay'ee isin jalanna baay'ee isin kabajna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Duubatti immoo nan dabala akkasitti ture akkasitti dhufne dabaa jechuudha. Ayyee naa dabdash. Ayyee. Warri immoo amantiin keessan tokko bineettan kana nyaattu nuti lachuu Oromoodha. Nu lachuu Oromoo dhiinni keenya tokko abbaan keenya tokko haati keenya tokkodha jechuudha.